sabboonummaan Itoophiyaa diigaa warra jedhantu jiru akkasitti yoo deeme isin immoo Itoophiyaa faallaa kanaati wantoonni kun lamaan akkamitti ilaaltanii sabboonummaan Itoophiyaa ijaaruun ni danda'ama? Tokkummaa Itoophiyaa ka diigu ilaalcha nafxanyummaati malee sabboonummaadha miti. Sabboonummaan odoo diigee waggaa 27 Adawaawiin duraanii bulche maaliif gaaffii secessioniin kaasin gaaffii fottoquu maaliif hin kaasin? Nafxanyaa naanaa egaa nafxanyaa naana jedhee ka harka muree fi ka harma mure isaan jechuu ofirratti ragaa bayaa jiru jechuudha. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa alaabaa takkitti alaabaa Minilik. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa afaan Amaaraa keessatti dubbatamu. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa aadaa isaanii qorqalbii isaanii sammuu isaanii ilaalcha isaanii tarkaanfachiiftu. Itoophiyaan isaan yaadanii fi Itoophiyaan nu yaannu tokkoo miti jechuudha. Itoophiyaan nu yaannu immoo Itoophiyaa walqixxummaa sabaaf sablammoota gaaffii tokko malee fudhattu. Gaaffii tokko malee. No question. Heerri mootummaa kun tuqameenna the fundamentals of the Constitution of Federal Democratic Ethiopia yoo tuqame biyyi tun yookiin bittinnofti yookiin jeequmsa addaan hin cinne ka bara dheeraattu itti fufu. Mi'am Oromoo fi Itoophiyaa maaltu wal dhabsiisee maaltu araarsuu danda'a? Anatu si beeka. Biyyan qabduudha. Biyyi kee asii mitiidha. Baariin gama ceeteetiin nutti dhufteedha. Biyyan qabdu biyyi kun biyya keenyaa ifatti. Duraan keessan waan nu kitaaba irratti dubbifne warri isin dura waan kitaaba irratti dubbifne suuta jenneetiin dabballetti himna. Amma ifatti ba'ee miidiyaa irratti geerraree isinitti himaa jira kunoo. Biyyan qabdanii biyyi kun keessaniimi Finfinneen teessaniimi maqaan Finfinnee jedhamu hin jiru Bararaa ka jedhamutu jira Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru Jarmanootatu maqaa kana isinii kenne Oromoo ka jedhamu illee hin beeynu biyyan qabdanii nama fi ilaalchi akkanaa biyya Itoophiyaa keessatti oduu tarkaanfamu Ameerikaa keessatti jechoota fi ilaalchota dhoggamanitu jiru. Jarman keessatti waa'ee Hitler yoo kadhaadhessitu taate maniidhaatitti si darban. Mootummaan Jarmanii. Hitler garuu Jarmanii sanyiin isaa. Biyyoota adda addaa keessatti daangaatu jira. As daangaan itti godhamuu dhabee duulli hamaan nurratti adeemsifamaa jira yeroo ammaa kana. Ittiin badhaadhinaa federaalizimii cabsaa jira sabdeenessummaa kanarratti miidhaa hin geessittanii yaaddanii isin akka nama dhuunfaatti. Akka waliigalaatitti ifatti miidiyaa afaan Amaaraatiin dabru FM reediyoo ka biyya alaa ka biyya keessaa televezyiinii dhuunfaa televezyiinii mootummaa naannoo Amaaraa including televezyiinii Itoophiyaa EBS akka waliigalaatti reediyoo faanaa ka Ihaadig mataa isaa ijaare odoo nafi reediyoo faanaa fi televezyiiniin waaltaan ka isaan ijaaran kuni hundi faallaa federaalizimii dubbatan yeroo ammaa kana faallaa federaalizimii dubbatan ilaalchi federaalizimii diigu bal'inaan diigamuu qabas jedhanii jiru diigamuu qaba qophii gurguddaan akka jirus hin shakkin maal akka ta'e hin beeynu malee